Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti godina Wallagga Bahaatti sababa haleellaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin uummanni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii magaalota garagaraatti baqatan rakkoo deeggarsa namoomaatiif saaxilamuu dubbatu. Haleellaa sabummaa bu'uureeffate aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka Kiiramuu, Guutoo Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Jaardegaa Jaartee, Abee Dongoroo fi kanneen biroo keessatti hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa mootummaa giddugaleessaa fi naannoo Amaaraatiin deeggaramaniin raawwatamaniin uummanni nagaa dhibba hedduun lakkaa'amu ajjeefamee qabeenyi barbadaa'uun kuma dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Odeeffannoon Addis Standard qabatee bahee fi odeeffannoon buqqaatota irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork argate akka mul'isutti haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin gandoota baadiyyaa aanaa Guutoo Giddaa kanneen akka Horroo, Alaltuu, Meexxii, Odaa Luugoo fi Gaaddisa ja'aman keessa hawaasni nagaa 80,000 hanga 100,000 ta'e qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun deeggarsa namoomaa malee naannoo magaalaa Ukee buufamanii jiru. Ija keenya itti aanuun godina addaa naannoo magaalota akka Burraayyuu, Sabbataa, Lagaxaafoo, Lagadaadhii fi iddoowwan birootti raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni PP saamicha lafaa fi kiraa sassaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qoccolaa jiraachuu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Gama biraatiin namoota kiraa sassaabdummaa irratti bobba'an tarkaanfii araaraa hin qabneetu irratti fudhatama jechuun ajajni qondaalota olaanoo PPtiin gubbaa gadi dabree jiru tooftaa kaadiroota sirnichaa ganan ittiin qulqulleessan jechuun sakattaan cimaan seektaroota hojimaata bilxiginnaa keessatti gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Haala wayitii ammaa waajiroota bilxiginnaa hedduu keessatti deemaa jiru irraa kan hubatamu hanna saamichaa fi walshakkiin daangaa maleessi gubbaa hanga jalaatti keessoo sirnichaatti uumamee akka jirutu mul'atas jedhee jira. Maddi keenya odeessa kana nuuf qoode. Sirni bilxiginnaa rakkoo diinagdee isa mudate irra aanuuf jecha maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun qabeenya uummataa saamaa jira jechuun komiin qaamolee garagaraan irratti dhihaataa jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed aangoo isaa tikfachuuf jecha kana dura namoota harka qalleeyyii faayidaan sossobuun gara adda waraanaatti ergaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun hawaasa dirqiin saamaa turuu himani. Yeroo ammaa ammoo kasaaraa sababa waraana kanaatiin isa mudate dandamachuuf tooftaa addaa bifa duula qabeenya uummataa saamuutti bobba'anii jiraachuu odeeffannoon qaamolee hawaasaa garagaraa irraa argame ni mul'isa. Paartiilee siyaasaa biyya keessaa ABO fi KFO dabalatee biyyoonni lixaa furmaanni rakkoo siyaasaa Itoophiyaa waraana osoo hin taane marii biyyoolessaa qaamota siyaasaa fi waraanaa hunda hammateedha jechuun bulchiinsa Abiy Ahmed kan Itoophiyaa bulchaa jiruuf waamicha taasisaa turanii jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan marii biyyoolessaa adeemsisuuf komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jiraachuun hordofee yaaddoo fi yaadonni garagaraa hayyoota siyaasaa paartiilee mormitootaa fi qaamota dhimma walitti bu'insaa qorataniin kennamaa jira. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Ridwaan Hussein dhimmi marii biyyoolessaa kun waa'ee TPLF yookaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abiy Ahmed shanee jedhee ittiin yaamu hin ilaallatu jechuu isaa hordofee mariin biyyoolessaa Itoophiyaan adeemsisuuf deemtu qaamota hidhatanii bosona jiran TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo namoota siyaasaa manneen hidhaa jiran akkasumas dhaabbilee siiviilii fi qaamota uummata bal'aa yoo hin hirmaachisin furmaanni argamu hin jiru gaaga'ama caaluuf biyya saaxiluu ta'a jechuu irratti argamu. Gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru biyyattiif qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfa Afrikaa
balaarra kan buusu waan ta'eef hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu Ameerikaan irra deddeebiin waamicha dhiheessite. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamu irra deddeebiin gaafataa kan turte Ameerikaan qaamoleen wal waraanaa jiran hunduu hatattamaan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hirmaachise akka taasisan irra deebiin gaafattee jirti. Mootummaa Ameerikaatti dubbi himaa White House kan Ned Price akka jaanitti gaagaamni siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeeme kun rakkoo biyyattii keessatti qofa kan dhaabbatu miti. Nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfaa Afrikaatiif illee balaa guddaadha jechuun isaanii imbaasiin Ameerikaa finfinnee jiru dabalatee ibseeti jira. Oduu wal qabateen kaaba Itoophiyaa naannolee lolli keessa deemaa jiru kanneen akka Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessa haala jiru tilmaamuun rakkisaa ta'uu itti aanaan dubbi himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Farahaan Haaq ibsa kennani. Torbee dabree kaasee sababa akkaataa hojii fi rakkoo nageenyaatiif jecha konkolaataan gargaarsaa karaa Affaar deemuuf ba'e Maqalee dhaqqabaa kan hin jirre yoo ta'u hanga ammaatti konkolaataan midhaan nyaataa fi meeshaalee nyaataa madaalamaa fe'atan magaalaa Abiyaalaa dhaabbatanii jiraachuus ibsa isaanii kana keessatti eeranii jiru. Aangaan kun sarbamni mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiruu fi waraanni kaabaa hammaachaa adeemuun baay'ee kan isaan yaaddesse ta'us Farhaan Haaq ibsa gaazexeessitootaaf kennan keessatti kaasanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin gargaarsi diroonii waraanaa Tarkiin sirna bilchinnaaf taasisaa jirtu guddoo na yaaddessee jira jette Ameerikaan. Abiy Ahmed humnoota Tigraay waraanuuf gargaarsa diroonii waraanaa biyyoota gamtaa Imireetota Arabaa kanneen akka Iraan fi Turkii irraa argataa akka jiru maddeen oduu idil addunyaa gabaasaa turani. Biyyoota diroonii waraanaa kana sirna bilchinnaaf dhiyeessaa jiran keessa tokko kan taate Turkiin lola kana keessatti mootummaa Abiy Ahmed deeggaruun diroonii kana dhiyeessuun guddoo yaaddessaadha jetti Ameerikaan. Oduudhuma waraana Itoophiyaa keessatti wal qabatuun gaagaamni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan furamu taanaan gara naannichaatti babal'atee rakkoo guutuu Afrikaa ta'uu akka danda'u gaazexaan Financial Times gabaasee jira. Waraanni Tigraay keessatti eegalee waggaa darbee waan dhumate fakkaataa ture ka jedhu xiinxalli Financial Times kun yeroo waggaa tokko kana keessatti garuu gaagaama namoomaa fi cabiinsa mirga namoomaa hamaatu raawwate ammas itti fufee raawwatamaa jira jedhe. Itti fufuudhaanis waraana sirni bilchinnaa waggaa har'aa dura xumure jedhee labsaa ture kana keessattis yakkoonni namoomaa suukkanneessoo ta'an waraana Eritiriyaa humnoota finxaaliyyii Amaaraa fi loltoota Tigraayin raawwatamanii jiru jedha gaazexaan kun xiinxalasaa kanaan. Humnoonni Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran waan darbeerraa waan baratan hin fakkaatu ka jedhu Financial Times yeroo ammaa duubatti deebi'uu loltoota Tigraay hordofee waraanni bilchinnaa waan olaantummaa argate fakkaatus dhugaa miti. Waggaa darbees mootummaan federaalaa waraana xumure jedhee dhaadataa ture jedhee jira. Torban muraasa dura immoo humnooti Tigraay haleellaa haaraa waraana bilchinnaa irratti taasisaniin magaalaa Finfinnee to'achuuf xiqqoon hafe akka tures yaadachiisee jira xiinxalli bal'aan Financial Times baase kun. Humnoonni Tigraay magaalota Amaaraa fi Affaar keessaa bahuuf gaheen dirooniiwwan waraanaa guddaadha ka jedhu gaazexaan kun humnoonni Tigraay garuu carraa marii siyaasaaf jecha bahuu isaanii ibsaa jiru jedha. Haala amma jiru humnoonni Tigraay qaama mootummaa federaalaa Itoophiyaa ta'anitti fufuu abdiin jedhus dhiphaa ta'uu kaasee jira xiinxalli barruu kanaa. Dhumarrattis humnoonni Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran hatattamaan marii siyaasaa ta'anii furmaata waaraa hin fidan taanaan dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa kun babal'atee guutuu Afrikaa gaagaama siyaasaa fi namoomaa hammaataa ta'eef saaxiluu akka danda'u tilmaama isaa kaa'eeti jira. Waraana kana keessatti qaamni bu'aa buufate tokkichi tabbaa irree Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqii qofa akka ta'e gabaasa kanaan eerameeti jira.